hooggantoota fi miseensota KFO ka hidhaman cufayyuu akka mootummaan gadhiisu KFO'n gaafate. Abiy Ahimed wayita mooyyeleetu argametti gaafarnarii yookaan ammoo bulchaan kaawuntii Marsaabeetii Abshiroo Aliitii fi pirezidaantiin keenya Uhuru Kenyaata akka simatamanii kan dubbatani. Bakki kun ammaan tana ayyaana ximqataa kaba kanaatiif qophaa'ee jira jechuudhaan itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee dubbattee jirti. Dhaabbanni Koongireesii Federaalistii Oromoo filannoo bara 2003 ilaalchisuun ibsaa kennee jira. Koongireesiin Federaalawaa Oromoo ibsaa kenneen filannoo Itoophiyaa kan marsaa 6ffaa gaggeeffamuu fi deemu kanarratti mootummaa fi boordiin filannoo qophii gochaa jiraachuu eegi dhagaheen dubattu KFO'n odeeffannoo kana kabaase. Biyya keenya keessatti dirreen dimokiraasii akka ijaaramu dhaabii keenya yeroo barreeffame irra eegalee filannoo gaggeeffamaa ture keessatti waggoota 20 olii fi karaa nagayaanii qabsaawaa kan ture yoo ta'u jedhee kan jalqabe ibsi KFO kunniin filannoo biyyaalessaa marsaa 6ffaa fi bara 2012 akka herrega Itoophiyaa yookaan ammoo bara 2021 keessatti hirmaachuu fi qophii barbaachisu godhaa otoo jirru filannoon suni dabarfamuun isaa ni yaadatama jechuudhaan itti fufa. Ammallee filannoo bara kana gaggeeffamuu karoorfame irratti qooda fudhachuu fi fedhii guddaa kan qabnu ta'us ni beekama. Haa ta'u malee haaluma kanaan dura addeessaa turreen hooggantoota fi miseensonni KFO filannoo keessatti taajjabdoota dorgomtoota fi qindeessitoota ta'uun kan danda'an sadarkaa federaalii irraa kaasee hanga gandatti hidhamanii waan jiranii fi akkasumas waajjiraaleen keenya waajjira muummee irraa kan hafe kanneen biroon irratti cufamaa waan jiranii fi filannoo keessatti hirmaachuun hedduunitu ulfaata jechuudhaan Koongireesiin Federaalistii Oromoo ibsa isaa keessatti barreessee jira. Kanaafuu hatattamaanii waliigalteen biyyaalessaa irratti gahamee filannoon dimokiraatawaa amanamaa fi fudhatama ta'uu akka gaggeeffamu akkasumas nageenyi waarawaan akka bu'uu fi yoo barbaadame wantoota armaan gadii kana godhamu akka qaban mootummaa yaadachiisee jira Koongireesiin Federaalawaa Oromoo. Kanaafuu filannoo ammaan tana gaggeeffamuu fi deemu keessatti yoo akka warri kun haala jechuun barbaachisuun hirmaatu barbaadame hooggantoota fi miseensota KFO ka hidhaman cufayyuu akka mootummaan gadhiisu KFO'n gaafatee jira. Waajjiraaleen KFO martinuyyuu akka banamanii fi mirgi bilisummaan socho'uu fi akka kabajamu dirreen siyaasaa dorgommiif akka mijataa ta'uu KFO'n gaafatee jira. Haal dureen jechuun KFO'n gaafate hidhamtoota siyaasaa keessattuu hooggantoota KFO'tii fi miseensonni paartii warra hidhaman hundinuyyuu akka gadhiifamanii waajjiraalee warra qacufaman hundinuyyuu akka banamanii fi mirgi bilisummaan socho'uu akka kabajamu gaafatanii jiranii dirreen siyaasaa dorgommii fi bana akka taatu KFO'n akka gaafate ka dubbatame. Kun ejjannoo akka malee gaarii jechuudhaan miidiyaa hawaasummaatiif akkasumas karaa miidiyaalee adda addaatiin yaadii kennamee jira. Ejjannoo filannoo kana irrattu paartileen Oromoo qabanii ammumaan tanaayyuu irraa beeksisa ejjannoo wal fakkaataa qabaachuun barbaachisaadha jedhamee yaadamee ture yaadama jira. KFO'nis karaa kanaan ejjannoo qabu odoo beeksise yookaan ammoo KFO'nis karaa kanaan waan yaadu odoo beeksise gaariidha jedhamee akkasitti dhiyaataa jira. Paartileen maqaa Oromootiin socho'an hundinuyyuu bakka hayyoonni Oromoo hidhamanii manidhaa guutaa jiranittu filannoon dhugaa fi filatamaa fi rakkoon Itoophiyaa walxaxaan filannoon hiikamtulleen hin jirtu jedhamee barreeffama akka jiru ka beekamu daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo tamsaasii kennina akkuma itti fufeetu jira. Odeeffannoo sa'aatii kana isin biraan gayaa jirra. Karaa biraatiin ammoo haalli Itoophiyaa keessa jiru akka malee yaaddessaa fi keessattuu saba Tigraay irrattu mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii fudhachaa jiru guddoo yaaddessaadha jechuudhaan mootummoota gamtoomanitti dhaabbanni mirgoota ilmaan namaa kan mootummoota gamtoomanii hooggantuun dhaaba suni Michel Bachelet dubbattee jirti. Yeroo ammaan tana haalli waraansaa naannoo Tigraay keessatti gaggeessaa jiru guddoo yaaddessaa ka jette Michel Bachelet suniin alattuu bakka waraanaatiin alattuu dhalattoota Tigraay Finfinnee alattuu miidhaan gurguddaan irratti dhaqqabaa jira jechuudhaan mootummoota gamtoomanitti koomishiniin mirgoota ilmaan namaa olaanan dubbattee jirti. Akka isheen dubbattetti gabaasii ammaan tana naannoo akka magaalaa Meqalee, Shiraaroo, Aksumii, Abii Addii fi magaalota qarqara daangaa Amaaraatiif Tigraay jiran keessattuu lolii hamaanii mootummaa federaaliitii fi mootummaa naannoo Tigraay duraanii Hewwahaati jidduutu gaggeeffamaa jira jechuudhaan dubbattee jirti. Kun ammoo akka malee yaaddessaadha jettee dubbattee jirti. Karaa biraatiin Itoophiyaa keessatti gargaarsi namoota kan naannoo Tigraay dhaqqabsuun akka rakkisaa tahee ka dubbattee jirtu waan ammaan naannoo Tigraay keessattuu gaggeeffamaa jiru qaamii walabaa hatattamaanii qorachuu akka qabullee dubbattee jirti Michel Bachelet. Yeroo ammaan tanatti Reuters gabaasa ishee kan barreesse haala naannoo Tigraay keessattuu deemaa jiru dubbii isaaniillee
dabalatee waan biraa mirkaneeffachuu rakkisaadha. Maaliif jennaan naannoo kan keessattuu telefoonaa fi intarneetiin ammallee akkuma ciitettuu jira jechuudhaan Reuters gabaasee jira. Muummichi ministeera Itoophiyaa duraanii Abiy Ahimed biyya keenya daawwatanii jirani. Daawwii isaanii kan keessatti kaawuntii Marsaabetii, magaalaa Mooyyaleetii fi akkasumas kaawuntii magaaluma Laamuu akka daawwatame ka dubbatame to'an daawwannoo isaanii ka guyyaa tokko ka magaalaa Mooyyalee fixuudhaan gara Laamuutti darbanii jiran jechuudhaan miidiyaaleen keenya akkasittuu gabaasaa jirani. Abiy Ahimed karaa keenya keessattuu karaa magaalaa daangaa Itoophiyaatii fi Keenya irra jirtu Mooyyalee ka dhaqee fi karaa Mooyyalee Hawaasaa kiiloomeetirii 500 ka Keenya fi Finfinnee walitti fidu yookaan immoo ka Mombaasa ka'ee haga Keenya deemu karoora Afrikaa guutuu karaa walitti fidu ka gamtaan Afrikaa qabuu fi Itoophiyaa fi Keenyaan qabdu sanii fi karaa Mooyyalee Hawaasaa sanii fi akka inni deemee kan gabaafame akkasumas Mooyyaleen poortii Itoophiyaa fi Keenya walitti fidu godhuu fi haala jechuun birookiraasii gumuukiitii fi wantoota adda addaa salphisuu irratti biyyoonni lamaan kun akka wal mari'atanii kan dubbatame jiru. Abiy Ahimed wayita Mooyyaleetu argametti gaavarnarii yookaan immoo bulchaan kaawuntii Marsaabetii Abshiroo Aliitii fi pirezidaantiin Keenya Uhuru Kenyaata akka simatamanii kan dubbatani. Abiy Ahimed hariiroo biyyoota ollaa lamaanii cimsuu fi nagadaa fi daldalaatiin karaa nageenyatiin waliin Keenya wajjin hojjechuu fi fedhii isaa ta'uu dubbatee jira. Karaa biraatiin pirezidaantiin Keenya Uhuru Kenyaatatii fi akkasumas Abiy Ahimed warra jechuun biyyoota lamaan kana jidduutti rakkoo uumanii waliin biyyoonni lamaanii qoolachuu fi akka waliin hojjetanillee dubbatanii jirani. Hariiroon mootummaa Keenyaatii fi mootummaa Itoophiyaa waggoota lamaan kana qabbanaawaa dhufuutti ibsamaa ture. Keessattuu hariiroon kun akka qabbanaa'e ta'uu fi piroojeektii poortii Laamuu ka biyya Suudaanii kibbaa Somaaliyaa fi Itoophiyaa fi Keenya daldalaa fi nagadaan walitti hidhuu fi karoorfate warri mootummaa Abiyyi piroojeektii sanii moggaatti dhiibuu isaaniitii ka hariiroo biyyoota lamaanii kana qabbaneesse. Mootummaa Abiyyi karoorfatanii jiranii karaa ministeera Haajaa Alaa Qilxuu Andargaajootii fi amma kanas Dammaqee Mokkonnin bakka piroojeektii sunii kooriidarii nagadaa Itoophiyaa fi Suudaanii karaa poortii Suudaanii Gondarii walitti fiduu ta'a malee karaa Somaaliitii fi Itoophiyaa fi Suudaanii kibbaa walitti fidu kun inni piroojeektii naannoon Amaaraatii fi akkasumas warri mootummaa Abiyyi dhuunfate hin barbaanne ture. Piroojeektii suni bacancarsaa lafarraa hirkisaa akka turan baasaa ture. Ammaan tana Abiy Ahimed piroojeektii Laamuu ka Keenya akka fedhii qabuun dubbatame ture. Poortiin Laamuu kun inni daangaa naannoon afaan Oromootii fi afaan Somaalee keessa dubbatamu karaa Keenya kaaba baharadhaan naannoo jechuun Oromiyaa afaan Oromoo dubbattu Keenya keessa jirtuu fi Oromiyaa kibbaatii fi akkasumas naannolee Somaaliitii fi Suudaanii kibbaa walitti fiduun uummata horsiisee kaaba Keenyaatii fi Suudaanii kibbaa akka malee ka gargaaru jedhameeti. Adamaa ture. Piroojeektiin kun akka qoramooti baankiin gamtaa Afrikaa maallaqa miiliyoonii tokkootii fi 200,000 ramade jechuudhaan maddeen oduu Keenya gabaasaa jiranii. Piroojeektiin poortii Laamuu kun milkaa'ee jennaan Itoophiyaa fi Somaaliyaa fi Suudaanii kibbaa karaa daldalaatii fi akkasumas karaa misoomatiin walittu akka fidu ka dubbatame. Gaavarnariin kaawuntii Marsaabetii Alii Abshiroo feesbuukii isaanii irratti akka barreessanitti pirezidaantiin Keenya Laamuu guddisuu qofa osoo hin taane Mooyyalee magaalaa jedhamtu daangaa Itoophiyaatii fi Keenya gubbaattu ka argamtu magaalaa kana Dubaayii Afrikaa godhuu fi akka karoora qabu ka dubbatamaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo yeroo ammaan tanattu hariiroon Keenyaatii fi hariiroon Itoophiyaa qabbanooftuudha. Sababii isaan walitti bu'aa turanii fi warri Somaaliilleen warri Oromoo Keenyaalleen akkasumas mootummaan Keenya ka fedhii guddaadhaan hordofaa jiru sagantaan poortii Laamuu kun lafirra hirkifachuu isaati. Amma Abiyyi waan kana waan deeggaruu fakkaata. Himalii Abiy Ahimed Hiwaati irratti injifannoo argadhee eegi jedheen dubbatu isa jalqaba ta'uu isaati. Haga Hiwaati hin mo'atin jechuun biyya keessa bahu Abiy sodaatee karaa dippiloomaasiitiin ministeera Haajaa Dammaqee Mokkonniitu deemaa ture. Karaa biraatiin ammoo Keenyaa fi Itoophiyaan lafa Somaaliyaa keessattuu ammallee wal dhaba guddaatu jiranii garee adda adda gargaaranii Itoophiyaan Mohaammed Farmaajoo yoo gargaartu Keenyaan ammoo kibba Somaaliyaa ka gargaaree pirezidaantii Jubbalaand bulchiinsiisa ka Kismaayyoo godhate Ahmed Madoobee akka gargaartu kadhagamaa jiru. Dhimma Keenyaa irratti walitti bu'iinsi guddaan akka turu Abiy Ahimed ammaan tana biyyoota ollaa deeggarsa argachuu fi carraaqaa akka inni jiru kadhagamaa jiru. Karaa kanaan dippiloomaasiin Oromoo waan guddaa hojjechuu akka qabu keessattuu warra jechuun siyaasa Keenyaa keessatti uummata Oromaatii fi Booranaatii fi Gabraa bakka bu'anii ka haga tokkotti siyaasa Oromoo Itoophiyaa keessa jira hordofaa jira wajjin siyaasan akka hojjetamu qabu. Dippiloomaasiin karaa kanaan hojjetamuudhaan pirezidaantiin Keenyaa Uhuru Kenyaata hariiroo Itoophiyaa keessatti godhuu keessatti akka jechuun dhimma nageenya gaafa Afrikaa keessattuu biyyoota kan lamaanii Itoophiyaan Keenya keessa seentee lammiilee Keenya yeroo hedduu hiitii yeroo hedduu gaagamiinsa irratti dhaqqabdu dhimmi warraa kun amma mata duree ta'uu akka inni qabu ka dubbatamaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo tamsaasii keenyan ka oduu ka muddee
sagalii bara 2020 magaalaa guddittii Minisootaa Seenpool irraa isin biraanii akkuma bahuu jalqabetu jira. Odeeffannoon Finfinnee irraa dhufaa jirtu ayyaana ximiqata bara kanaatii fi jaanmeedaan qophaawaa jira jechuudha. Ni gabaafama jira. Jaanmeedaa yookaan bakki durii afaan Oromootiin hurufa boombii jedhamee beekamu kun bakka jechuun kabaja ayyaana amantii Ortoodooksii masqalaatii fi ximiqataatiin walitti qabatame bakki irratti kabajaan adda addaa gaggeeffamaa jiru. Keessattuu tapha aadaa jechuun naannoo kanatti gaggeeffamu akka kalleefa yeroo dhaloota Kiristoos yookaan immoo Kiristimaasii taphatama bakki kun ammaan tana ayyaana ximiqataa bara kanaatii fi qophaa'ee jira jechuudhaani. Qophaa'ee jira jechuudhaani ittaantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee dubbattee jirti. Bakki jaanmeedaa kun koronaa vaayirasiin haga dhufeen dubattu gabayaa koronaa vaayirasii bakka namni gargari faffagaatee walirraa bitu akka godhame ka murtiin darbe. Haa ta'uutii malee yeroo ammaan tanatti bakka kana ayyaana jechuun kiristaana akka ximiqataatii fi qopheessuun barbaachisa jechuudhaani. Torban tokko keessatti warri daldaltoota achittuu fayyadamaa waan akka jechuun kuduraa fi muduraa gurgurachaa turanii kutaalee bulchiinsa. Finfinnee kan akka Jomoo, Akaakii fi Gullallee fi Garjiitu akka godaanuu qabanii kantiibaan magaalaa Finfinnee murteessuu isaa maddeen oduu Itoophiyaa gabaasa jirani. Kantiibittiin kun ayyaana Ortoodooksii kan magaalota Finfinnee keessattuu magaalaa Finfinneetii fi qarqara sunii keessattuu gaggeeffamuu fi yeroo hedduu xiyyeeffannaa kennitee akka hojjettu kan gabaafame. Fakkeenyaa fi wayita dirreen masqala yookaan ammoo jechuun masqala square'n ijaaramaa turetti ayyaani irreecha naannoo sunitti akka hin kabajamne goote. Ayyaana jechuun amantii Ortoodooksii ka torbaan tokko ayyaana irreechaa duratti dhaqqabe ayyaana masqalaatii fi qophii jettee akka ayyaani masqalaa bakka sunittuu kabajamu godhuun ishee ni yaadatama. Adaanech Abeebee OPDO bakka buutee Oromoo keessaa dhuftellee ayyaanota duudhaa Oromoo agarsiisanii kan magaalota Finfinnee keessattuu kabajaman yeroo hedduu daangessuudhaani. Karaa biraatiin ammoo ayyaana Ortoodooksiidhaa fi haala addaatiin qophii akka ishiin godhaa jirtutu beekama. Kunis jechuun ayyaana irreechaa Finfinnee keessattuu akka hin kabajamne goote kanaan dura jechuun ayyaani yeroo sanittuu kabajame kan masqala bifa oowwa ta'een bakka sunittuu akka kabajamu godhuun ishii karaa kanaan jechuun jijjiirama eenyutu harka qaba Finfinneen kan eenyuti kan jedhu kan akka gaariitti agarsiisu jechuudhaan namoonni hedduun qeeqaa gosa kana dhiyeessaa jiran. Odeeffannoon keenya isin biraanii gayaa jirru akkuma itti fuufettuu jira mootummaan Ameerikaa waraanii Eertiraa Itoophiyaa keessatti naannoo Tigraay keessatti bobba'u karaa suuraalee saatalaayitiitii fi karaa dippiloomaasiitii fi akkasumas karaa koominikeeshinii buutamee fi haalawwan warri baqattoota Tigraay Suudaan keessa jiran ibsanii irra hubadhee jira jechuudhaan dubbatee jira. Yeroo ammaa kana Eertiraan walitti bu'iinsa Tigraay keessattuu hirmaachuun akka malee akka yaaddessee mootummaan Ameerikaa kaa dubbate. Karaa biraatiin ammoo baqattoonni Suudaan seenanii kaa Tigraay 50,000 dabruun isaanii dhagayamee jira. Beenishaangul Gumuzii keessatti walitti bu'iinsa torbaan kana gaggeeffameen zoonii Matakkali aanaa Dibaatee keessatti namni 10 ajjeefamuun gabaafamee jira. Mootummaan naannoo Amaaraa yoo mootummaan federaalii ajjeechaa Amaaraa akka Beenishaangul Gumuzii keessatti dhaabsisuu hin dandeenye ta'e poolisoonni isaa naannoo kana seenanii humna badii riphee loltoota uummata Gumuziitii fi abaa'oo shanii barbadeessuu fi qophii jirraa jedhee ibsa baasuun ni yaadatama. Kunin kanumaan oduu jiru torbaan tokko kan riphee loltoota Beenishaangulii harcaatota heewwahaatii ta'anii harka kennadha jedhu waan dhumatee jiruu fi mootummaan Beenishaangulii tarkaanfii marartii hin qabne riphee loltoota Beenishaangul Gumuzii keessattuu kasaba Gumuzii barbadeessuu fi tarkaanfii fudhatu har'a kaasee akka jalqabu pirezidaantiin naannoo Beenishaangulii ibsanii jiranii. Beenishaangul Gumuzii keessatti humni badii harcaatoti mootummaa naannoo Tigraay duraanii heewwahaatii kunin harka kennachuu waan dameef yeroon araara darbee jira har'a kaasee tarkaanfii keessa deebii hin qabne kan marartii hin qabne kan qaama kana barbadeessuu hojii irra ooluu deemaa jechuudhaan mootummaan naannoo Beenishaangulii akkasitti ibsa baasee jira. Ibsa kanaan duratti yeroo araarama kana kanaan duratti kennanii muddee 2 bara 2020 pirezidaantii naannoo Beenishaangul Ashadli Hassan tahuu gabaasuun kennan yaadata.